Radio Simbirtuu. Waaqa gurraacha, waaqa Oromoo, waaqa bokkuu sibiilaa, waaqa shanangadaa, waaqa sagaltaman garbaa, waaqa dalgan booranaa, waaqa ciicoo gurraattii, waaqa siiqqiyaayyoo, nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiif haa ta'u, handeeme nagaan haa galu, fayyaaf nagaa nuuf haa kennu, waan dhalatte haa guddatu, waan guddate haa buru, barri nagaa haa ta'u, bariin nagaa haa ta'u, gaarga nagaa haa ta'u, guddinni nagaa haa ta'u, galgalli nagaa haa ta'u, ganamni nagaa haa ta'u. Dhaggeeffattoonni keenya biyya keessa Oromiyaa fi biyya abbaa teessanii qophii simbirtuu caqasuudhaaf sa'aatii kanatti warri nu eegaa jirtan haalaa fi bakka jirtanitti nagaan keenya kabajaa qilleensa irra qaari'ee bakka jirtan isin haa ga'u jennaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Simbirtuun torbee guutuu qophaa'aa turtee kan isiniif ta'a jettee har'a hundumayyuu qabattee isin eegaa jirti. Oduu qophii simboo fi qophii imalaa sirboota isin bohaarsan waliin har'a hundinuu jiru. Kanaaf yoo hanga xumuraatti nu waliin turtan sagantaa keenya har'aatti ni gammaddu jennee abdanna. Maarree waliin haa turru amma gara oduutti. Irra deebi'ee akkam jirtu jechuudhaan amma oduun isinitti hima. Gimbii keessatti barattoonni Oromoo dhimma fincila eebilaa fi caamsaa darbee keessa ka'ee wal qabatee 143 ta'an mana hidhaa keessa jiru. Mana hidhaa sana keessatti immoo reebbicha gumbifamanii tumamuu elektirikaatiin gubamuu dabalatee zaliilii hamaan isaan irratti raawwatamaa jira jedhee maddi keenyachi. Miidhaa isaan irra gahaa jiruunis dargaggoonni Oromoo 27 ta'an lubbuun isaanii balaa keessa jira jedhames. Mootummaan Itoophiyaa kaartaa haaraa magaalaa Finfinneetiif ba'ee barattoonni mormanii waanta hiriira bahaniif hedduu isaanii hidhee ajjeeseera jedheetu himatamaa jira. Amnesty Internationaliinis gabaasa dhiyeenya kana baasee mootummaan Itoophiyaa saba Oromoo irratti xiyyeeffatee isaan hidhaa ajjeesaa ukkaamsaa qara dabarsaa zaliila hamaa isaan irraa gahaa dubartootas gudeedaa jira gariimoo biyyaa baasaa jira jedhees himachuunsaa kan yaadatamudha. Mootummaan Itoophiyaa loltummaaf humna namaa barbaadaa jira jedhame. Humna waraanaa biyyattii lakkoofsaan dabaluudhaaf ganda hunda keessatti namoota hojii hin qabne 13 akka galmeessanii ol dabarsaniif dirqamnitti kennamee jira. Maddi raadiyoo simbirtuu akka jedhetti keessattuu immoo magaalota kan akka Finfinnee keessatti dirqamni kun qaata hojiirra ooluu jalqabeera. Namoota hojii hin qabne ganda irratti koottaa mootummaan hojii isinii kennaa miindaadhaan isin qacara jechuudhaan galmeessaa jiru jedhame. Gosti hojii mootummaan isaan barbaadu garuu namoota galmaa'an kanatti himamaan jiru jedhames. Maaliif mootummaan Itoophiyaa humna waraana isaa amma dabaluuf akka barbaade kan ibsameen jiru ifatti. Taajjabdoonni tokko immoo hojii dhabdummaan biyyattii keessatti waan baay'ateef mootummaa yaaddesseetu kana malees immoo waraana isaa keessaatti garii isaanii irratti quufa waan tan qabaanneefidha jedhu. Itoophiyaan maqaa lafa misoomaaf barbaadama jedhuun uummata fedhiin alaa fi humnaan qeerraa buqqisaa jirti. Warra kana maaliif ta'a jedhan immoo garii isaanii ajjeestee garii immoo akka isaan afaan qabatan gooteetti jedhee gartuun mirga dhala namaaf baabsu kan Oakland Institute jedhamu. Maddi oduu Vice News jaarmiyaa kana wabeeffatee kaleessa akka jedhetti qonnaan bultoonni hedduun lafa isaaniirraa buqqifamaniiru jumlaanis ajjeefamaniiru mootummaa Itoophiyaatiin jedhe. Lafti qaljiin uummatarraa humnaan fudhatamee abbootii qabeenyaa biyya alaatii achi deemanitti kennameera. Abbootiin qabeenyaa kunis immoo oomisha isaanii biyya isaaniitti geeffataa jiru jedhes. Qonnaan bultoonni immoo bakka daandii ibsaa bishaanii fi tajaajilli fayyaa tokkollee hin jirretti geeffamanii balaaf saaxilamaa jiru jedhes. Keessattuu immoo mootummaan ofiisaa fi saba diizii hidhachiisee maajiitti saba suurii jumlaan fixee ficcisiiseera jedhee himate. Himannaan akkasii kun yeroo hedduu mootummaa irratti dhiyaataa akka yoo naga'e beekamaadha. Dhumarrattis mootummaan Sudaan Kibbaa fi mormituun Riik Maachaariin durfamu aangoo waliif qooduuf walii galanii kan ture amma immoo walata karaa jiru jedhame. Jaarsummaa garee misoomaa jedhanii biyyoonni Afrikaa bahaa hundeeffatan IGADiin gareen lamaanuu aangoo walii qooduudhaaf dhiheenya kana Finfinnee keessatti walii galanii turani. Mormituun akka itti aanaa pirezidantii fudhataniif. Oduun kamisa kaleessaa bahe immoo mormituun sun aangoon itti aanaa pirezidantummaaf kenname gara muummicha ministeeraatti jijjiirame muummichi ministeeraa naafaa kennamuu jedhee gaafate. Ministiriin dhimma kaabinootaa Sudaan Kibbaa obbo Maartiin Eeliyaa Loomuuroo immoo
kan waliigaltee Keeniyaa fi Igaadii akkasumas kan heera biyya keenyaa keessa hin jirredha kan gaafatamne waan ta'eef hin ta'u jedhanii jedhe Sudaan Tribune kaleessa. Dhaggeeffattoota keenya oduun namaaf qabnu kanumadha. Sirbattaanu kanaan gara qophii isa jalqabaatti dabarra. Dhaggeeffattoota keenya sirba kanatti akka gammaddan abdii qabna. Hanga xumuraatti yoo qophii keenya waliin turtan sirboota kan biroo kan itti bohaaruu dandeessan ni qabna. Kanaaf amma turtiin keessan waliin haa ta'u jenna. Amma kan dhiyaatu qophii jalqabaa akka ta'e qophii bashannanaati. Qophii simboo. Qophii simboo har'aa kana keessatti waa isin barsiisuu danda'a kan jenne waa'ee aadaa Oromoo tokko gurra isin buusuuf jenna. Waa'ee buna qalaa. Aadaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti beekamu keessaa tokko buna qalaadha. Gaafa ayyaana Irreechaa baranaa magaalaa Amsterdam biyya Hoolaanditti kabajame irratti argamanii uummata bayeef kan barumsa kennan obbo Abdul Qaadir irraa kan argannedha. Bunni Arsiif Baalee keessatti akkamitti akka qalamu yoom akka qalamu caqasaa. Asirratti wanni guddaan bunni yoom qalamaa waan jedhamu beekuun xiqqoo barbaachisaadha. Tokko Oromoo yoo godaanu yoo bakka tokko gara bakka biraatitti socho'u falatu malee hin socho'u. Dura ayyaana laalu ayyaana irratti aansanii in falatama. Falli duraa bunaan godhama. Yoo buna qalaanillee hin danda'amne buna danfisanii osoo homni tokko ittiin makamin sooqiddi aanan maal sukkaara osoo ittiin galle bunuma jiraa dhibaasanii waaqa kadhatanii godaanu. Bakkitti buna itti dhibaasanis furda jedhama. Buna osoo hin dhibaasin godaansi hin gaggeeffamu ture dur. Inni biraa
gaafa mirgaan galan yoo goonni ajjeesee diina ajjeesee galu sirna mirga galuu isaa kana wajji wal qabsiifamee buna qalatu gaggeeffama. Inni biraa yeroo cidhaa yoo ilmi fuudhee galu gaafa isaa abbaan qabeenya qoodu gaafa horii kennuuf haadha badhaatiif abbaa badhaa jedhamee namni lamaa qophaa'aa. Namoonni lamaan kun buna qalan. Achi booda faatee jedhama. Sirna faateetiin booda yoo abbaan dinagdee ofii qabu ilma kanaa erga kenneen booda firri isaa kan biraatis achirratti dabalee dinagdee isa mana ittiin baasan inni ijaaramee boru dinagdee sanirra dhaabbatee dinagdee biraa horachuu ittiin danda'u karaan ittiin kennaniif karaa sanii. Inni biraa gaafa daa'imni dhalatee mataa irraa dhibaasan gaafasis bunni ni qalama. Yeroo tokko tokko halaqanaallee jedhama. Halaqanaa jechuun qorsoon akaayamee dhadhaadhaan sirritti maarigamee erga wal qabatee booda daa'ima osoo mataan dhibaasin dura daraaraan kun fuudhamee mataa isaa irra kaayamee achi booda mataa irraa dhibaasan mataa daa'imni gaafa wajjin dhalateeni jechuudha. Inni biraa yeroo falaati. Yeroon falaa yoo bonni hamaan jiraate yoo waraanni hamaan jiraate rakkoon gurguddaan bakka takkaa miti naannoo Oromoo tuqu naannoo Oromoo biras dabree ollaas tuqu wanti ummataafis dinagdeefis qilleensaafis balaa ta'e tokko yoo mudatu sirna buna qalaatiin falli gaggeeffama. Inni biraa gaafa gadaa walirraa fuudhanis gaafa buttaan gaggeeffamu gaafa ayyaanni buttaa gaggeeffamus bunni qalaan ni gaggeeffama. Wanni guddaan haalli kun naannootti akkaataan ittiin gaggeeffamu garagara. Boorana keessatti ammas bal'innaan gaafa ayyaanni gadaa gaggeeffamu bal'innaan sirni buna qalaa gaggeeffama. Arsii keessatti arras gaafa daa'ima mataa irraa dhibaasan naannoo aadaan hambaan aadaa jirtutti gaafa mirgaa gaafa adda addaa sirni buna qalaa ni gaggeeffama. Wanni guddaan nuti amma hambaa kana dhaqqabnee jirra. Yoo nuti dhaloota itti aanutti hin dabarsin asumatti hafaa jechuudha. Eenyummaan uummata tokkoo itti fufuu kan danda'u yoo deemsisan qofa. Fakkeenyaaf namni tokko saayikilii yoo yaabbata saayikilii callisee yoo irra taa'e hin kufa. Callisee yoo irra taa'e yoo oofuu baate jechuudha. Yoo oofin namni saayikilii akkanaan taa'uu hin danda'u. Kanaaf aadaa kennas eenyummaa kennas identitii uummata tokkoo yoo akka nu fufoo tarkaanfachuu danda'u irratti hin hojjetin achumatti hafaa jechuudha. Kanaaf hambaawwan aadaa kennaa wanni nuti uummata keenyarraa karaa adda addaatiin arganne maali? Isa immoo akkamitti fufoo tarkaanfachiifnaa wanni jedhamu isa guddaadha. Isa kanaaf immoo wanni guddaan jalqabame akkaataa uummanni keenya walitti bahee ayyaana dur uummanni keenya kabajaa ture osoo ofiin dhiisin humna diinaatiin ukkaanfamee har'as sadarkaa guddaadhaan kabajamaa jiru ayyaana irreensaa kabajuudhaan itti fufiinsa aadaa kennaa karaa kanaan milkeessuu waan danda'amuuf wantoota hafanis karaa kanaan fuulduroon tarkaanfachiifne bareedan jedha.
Dhaggeeffattoota keenya amma dabareen kan imalaati. Qophiin imalaa har'aas kan inni xiyyeeffatu dhiyeenya kana qorannoo jaarmiyaan mirga dhala namaaf baabsu Amnesty International jedhamu mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti xiyyeeffatee hidhaa, hacuuccaa, ajjeesaa jumlaa raawwata. Mana hidhaa keessattis dubaroota gudeedaa qaama namaa reebbichaadhaan hir'isa. Zaliila kanan jedhamne turra geessa kan jedhu gabaasa bal'aa kan waggaa 3 qabatee baay'irrattidha kan xiyyeeffanne. As keessatti namoota lamadha kan dhiyaatanii qorattuu mirga dhala namaa kan Itoophiyaa keessaa Amnesty Internationalitiif jechuu kiyya kan ta'an adde Claire Burston kan isaan dubbatanii fi kanarratti immoo adda bilisummaa Oromoo maal jedha kan jedhu hojii dippiloomaasii kan dalagan Dr. Shuggut Galataadha kan qabannee dhiyaanne jechuudha. Adde Claire akka jedhanitti Oromoonni waggaa 3 kana keessa yoo xiqqaate nama 5,000 ta'anitu hidhamaniiru. Hiraara guddaatu isaan irratti godhamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa olaantummaa siyaasaa argachuuf jedha Oromoo irratti xiyyeeffateetu kan inni kana godhaa jiru. Oromoon hidhaman hedduudha lakkoofsaatiin biyyattii keessatti keessattuu manidhaa federaalaa keessatti odeeffannoo argachuun biyyattii keessatti baay'ee rakkisaadha. Mootummaan nama to'ata, namni bilisa ta'ee odeeffannoo namaan kennu yookaan walitti sinaasa'u jedhani. Keeniyaa keessattis humni tikaa Itoophiyaa seenanii akka godhanidha. Qorannoon isaanii ragaa qabatamaa namoota hidhaa keessa turan fi qaamni isaanii hir'atee arganii akka dubbisanidha biyyoota adda addaatti kan isaan haasa'anii mee isaanumarraa dhageenya dura. This is a report that is not about ethnicity. It's about political control but targeted particularly at one ethnic group because that ethnic group is seen particularly as a threat. In this report, I did want to focus very specifically on the recent time frame because I think it's important partly to make it very clear to multiple audiences that we're talking that it's happening right now. There were a number of indicating factors that Oromo were targeted at a higher level, whilst you're absolutely right that it's true, or whoever those people who were saying it to you were right, that the repression of dissent does affect the whole country, for sure. Frequent mentions from former detainees and sometimes from current detainees of how high a proportion of detainees in detention centres, in federal detention centres, are Oromo. The blocking of information is kind of on a daily basis in the challenges of doing my job from a distance and getting information out, particularly where it's very well known that there are high levels of surveillance of communications, of phone calls, of emails, and that every time I talk to someone on the phone or they send me information via email, they are at risk of suffering repercussions, including being arrested. It's well known that Ethiopian agents operate in Nairobi and in Kenya, and there have been times when I've been aware of surveillance within Nairobi as well. Dhimma kanarratti adda bilisummaa Oromoo immoo yaada maal qaba laata jennee Dr. Shuggut Galataa dubbisneera. Dr. Shuggut hojii dippiloomaasiidha kan isaan dalagan dhaaba sana keessatti. Dr. Shuggut Galataa yeroo keessaniif guddaa galatoomaan siniin jedha maqaa dhaggeeffattoota keenyaanii. Jaarmiyaan mirga dhala namaaf baabsu yookaan Amnesty International kan jedhamu gaafa onkoloolessa 27 gabaasa bal'aa tokko kan mootummaan Itoophiyaa gocha hamaa uummata Oromoo irraan geessisa kan jedhu qorannoo isaa fuula hedduu kan qabu baaseera. Qorannoo isaa kana keessatti Oromoonni gara 5,000 ta'anii waggootii 3 darban kana keessatti zaliilii hamaan irra gaheera, dubartoonni gudeedamaniiru, kan qaamaa hir'atan jiru, ilaalcha siyaasaa isaanii irratti hundeeffamee uummata Oromoo irratti gocha gadheetu raawwatamaa jira kan jedhu ibsa baaseera. Ibsi kun immoo Oromoo biraa fi saboota biraa biratti dhageettii horatee sabaa himaalee gurguddoodhaan illee darbaa jira. Adda bilisummaa Oromoo kanarratti yaada maal qaba maal jedha kanarratti Dr. Maaliif wanta akkasii kun jaarmiyaa guddaa akkasiitiin ba'uun kun ka jalqabaan itti fakkaata Oromoodhaaf? Dursa qophii kee kanatti marroo lammaffaa na dhiyeessuu kee hedduu galatoomiin jedhaa. Gabaasaan Amnestii katur dhiyeessurraa katur waggaadhaan dhiyeessurraa alatti bal'aa ka ta'e ammoo gabaasaa waggaa tokkootu hin ta'in
deemsa miidhaa mirga dhala namaarra jiru kan 2011 irraa hanga 2014tti kan inni toora adda addaadhaan keessaa daran Oromoo irratti ta'aa jiru inni lafa kaa'ee gabaasa kana akkanatti dhiyeessuusaa akka nam tokkotti illee maqaa jaarmiyaatiin illee Amnesty Internationalidhaaf galata guddoo galchina. Dhugaa golgamee jiru haqa dhokatee jiru hanga carraa argatanitti hanga qormaan isaanii bira gahuu danda'e gadi baasuu isaanii fi galata guddaa qabu. Ammoo lakkoomsi achirra taa'ee sana duwwaadha jechaa miti. Akka nama keessa jiraatutti akka irraa quba qabnutti Oromoonni dararamaa jiranii hedduu ta'uu isaaniiti irraa quba qabna. Haa ta'u gabaasaan bahe kun gabaasaa miidhaa dhala Oromoorra gahaa jiru ka golgamee jiru kan saaxile ta'uu isaatti kabajaadhaan ilaala dhaabni keenya. Deebii mootummaa kan jedhu dhageessanii jirtanii achirraa hoo yaada maal qabdan? Mootummaan Itoophiyaa deebii itti kenneera sobadha kan jedhu tokko. Mootummaan Itoophiyaa kun deebiin inni kenne waan nama raajuuf hin qabu. Dhugaadha jechuus hin danda'u waanuma jechuun isarra jirudha filatee kan inni filatus kanuma furmaata gara biraa hin qabuuf kana filatee waan nama raaju miti deebiin inni kenne. Bu'aa maal fiduu danda'a gabaasni kun amma Doktor? Gabaasaan kun bu'aa 2-3 qaba. Tokkoffaa ija seeraa duratti ragaadha. Namni gurmuun yookiin qaamni faayilii gochuuf tattaafate ija seeraa addunyaa duratti mootummicha dhiyeessuudhaaf irratti hojjechuu ni danda'a. Inni lammaffaa haal duree kabajaa mirga dhala namaa godhatanii warri mootummicha gargaaran ni jiru. Yoo beekaa didanirraa kan hafe kun ragaa guddaadha. Inni sadaffaa ummatichuma Oromoo ummatni keenya mataan isaa miidhaan amma sarara gahaa jiru galagalee akka inni of ilaalu isa godha. Ummatootiin cunqurfamuu warra akka keenyaa ammam akka nurratti gahaa jiru isaanirrallee akka gahaa jiru wal hubachuuf ni gargaara jechuudha. Toora hedduudhaan hiika guddaa qaba. Keessattuu immoo Oromoon adda bilisummaa Oromoos haa ta'u hawaasni Oromoos haa ta'u qaamoliin seeraa beekumsa seeraa qaban Oromoonnis haa ta'ani kanarraa waa buufachuu danda'u laata? Bu'aa qorannoo kanaa qabatanii gama seeratti dhiyeessuu yakkamtoota warra jedhaman kana qaama mootummaa sanaa jechuudha. Hawaasni illee waan godhuu danda'u wanti mul'atu jira. Oromoon asirraa immoo gabaasuma kana dhageema dhiisa laata Oromoon? Gabaasicha dhuma hojii godhee yoo fudhate Oromoon fafadha isaaf jedheen herrega. Gabaasichi jalqaba hojii ta'ee isatti mul'achuutu sarra jira. Gabaasaa kanaatiin waajjiraalee adda addaa seenutu sarra jira. Oromoon inni ogummaa seeraa qabu immoo daandii seeraadhaan falmallaa gahaa gaggeeffachuudhaa qaba. Hawaasa Oromoo biyya ambaa keessa jiru keessaafuu biyya dimokiraatawaa keessa jiru keessatti Oromoon miseensolii mana marii naannoo isaa jiranitti qaama mootummaa naannoo isaa jiranitti jaarmolee mirga dhala namaa falmanii warra naannoo isaa jiranii hanga fagootti waan kana babal'isee irratti hojjechuudhaa qaba. Waan kun duguuggaa sanyii dhala namaaf kan hojjetaa jiru sistemaatik waan akka tasaa tahaa jiru miti. Tahee jedhee uummata Oromoo balleessuuf itti xiyyeeffatee qiyyafatee karoorfatee kan inni gochaa jiru malee waan akka tasaatti balaa takkaatiin ta'aa jiru miti. Isaan kan waggaa 4 dhiyeessanii nuyi akka dhaabaatti kan waggaa 22 yeroo ilaallu guyyaatti Oromoon halkan tokko itti lubbuunsaa hin darbiin harka yookiin humna tikaa yookiin humna waraanaa yookiin warra lafa jala hojjetan ejantiidhaan guyyaatti Oromoon hin dhiigin bulee beekutu hin jiru. Sababa adda addaatiin yookiin akka nam tokkeetti yookiin gamtaatiin bakka tokkotti 2, 3, 4 ol ka ta'etti
yookiin immoo hawaasa gara biraa wajjiniin saba gara biraa wajjin walitti buusuudhaan kan dhawaataan irratti deemu malee waan al takkaatti raawwatame miti. Dr. Dhaabni keessan Adda Bilisummaa Oromoo gaafa 10 ibsa tokko baaseera. Ibsichis waanuma amnistiin jedhe kanarratti hundaa'ee kan bahe fakkaata. Biyyootaa fi qaamota adda addaafis waamicha godheera. Mee dhaggeeffattoota keenya biyya keessa saatan biyya ambaa jiraniif warra ibsa kanan dubbisneef qabiyyeen ibsa kanaa maaliif barbaachise yeroo ammaa kana baasuun? Qabiyyeen ibsa kanaa gama tokkoon gabaasaan amnistiin dhugaa diidatti fide isa nuti yeroo kaan jennurra qaamni immoo nurraa ala walaba ta'e furmaata gara mataa isaatiin gaggeeffate dhugaa tokko fidee waa inni lafa kaa irratti hundaa'eeti dhaabichi ibsa baase jechaadha. Ibsi kuni jalqaba amnistiis ta'e jaarmolee mirga dhala namaaf falmanii warra kaan galateeffachaaf jiru isaanii gara fuula duraa akka isaan itti dagaagfatanii hawwachaa karaa gara biraa immoo warri utu arganii utu dhagahanii dippiloomaatonni magaalaa Finfinnee keessa jiranii biyyootiin development assistant group jedhamanii kana jalatti wal ijaaranii jiran haala kanarraa hanga tokko hubanii qabu. Isa kana gadi baasuu dhabuun isaanii hedduu nama gaddisiisaa gara fuula duraallee akka isaan itti yaaddahanii kan yaadamedha. Karaa gara biraa waamicha tokkoffaa saba cunqurfamaa akka keenyaaf nurrattis inni gahaa jiru isaan irrattis gahaa jira. Kanaaf wal faana dhaabbannee kan nuti falmannuuf kan waamicha godhu. Lammaffaan uummata keenya mataasaa akka Oromootti diina addaan nu baafatee nurratti hojjetaa jiru nu dhabamsiisuuf lafarraan sanyii duguuggaa dhala namaa nurratti geessuuf deemaa jiru kana dhalli Oromoo taa'ee akka inni ilaalle akka inni ofirratti facifatu akka inni waamee wal dhageessisu akka inni iyyatee birmannoo argatuuf kan inni waamicha godheedha jechaadha. Dibdee xixiqqoo waan hin taane irratti of qaburra dibdee gamtaa irratti naashinaal ishuu irratti qabatee akka inni falmannaa isaa jabeeffatu kan inni waamichitti godheedha. Amma waamicha inni taasise keessaa tokko biyyoota Afrikaafidha. Biyyoota Afrikaa immoo seenaa isaanii yoo laaltan wayita isaan ardii sana keessatti mootummoota abbaa irree ta'e irratti ibsa mormii baasaniiru hin jiru. Waajjirri gamtaa Afrikaas Finfinneedha kan jiru. Waggaa inni mormitoota dirreerraa qabsaan deeggaree mootummaa tokko irratti ibsa baaseeruun argamu. Filannoo silaalchisee filannoon kun haqa miti wayita jedheerus hin mul'anne. Seenaa mootummoota Afrikaa kanaa yoo ilaalle waamicha isin amma gootanii fi kuni hammam bishaan kaasa isaan biratti Dooktar? Waan ati kaastee karaa gama tokko dhugaadha. Mootummootiin Afrikaa baay'een isaanii abbaa irreedha. Keessaa muraasadha bakkitti dimokiraasiin lalisaa jiru. Kanaafuu mootummaan ofii abbaa irree ta'e isa tokko irratti jijjiirraa isa tokko irratti hojjechuudhaaf ulfaataadha. Haa ta'u waan kana irra tarkaanfachuu hin dandeenyu. Maaliifi mootummootii Afrikaatu miseensolii UN'dha. Teessoo qabu UN keessatti. Waan evaluationii UN keessatti ta'u keessatti qooda hin qabu. Karaa gara biraa biyyootii Awurooppaa gamtaa Awurooppaa keessatti European Unionidhaa fi African Caribbean Pacific jedhanii gama lamaatiin isaanii walii galtee godhatanii waliin hojjetanii jaallannis jibbines institutionii jirudha. Akka tokkotti balaan gaafa dhufe isaaniin iyyuu hin ilaala. Baqataan Oromoo baqatee biyya isaa gadhiisee dararama kanarraan bahu bahaadha mootummaa Keeniyaa irratti, bahaadha mootummaa Sudaan irratti, bahaadha mootummaa Jibuutii irratti. Kanaafuu rakkinni keenya karaa tokko rakkina isaanii ta'ee isaanii ni hugatii rakkisuudhaaf jaallatanis jibbanis iddoo tokko irratti iddoo isaaniitti haqaaf dhaabbatanii yookiin dhibee mataa isaanii hiikkachuuf illee iddeen itti dhaabbatanii waanta jiruuf haala kana hubachiisuun dirqii dhumanuuf
Kabira mo waa'ee hojii dippiloomaasii haalallatu ilaallattiin bu'aansaa hin beeku. Mootummaan Denmaarkii mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee tarkaanfii hamaa irratti fudhataa jira kan jedhu tokko marsaa isaa irratti baasee jira. Marsaa isaa sanarratti Oromoota ta'e jedhamee irratti xiyyeeffatamee ajjeesuu, ukkaamsanii qara dabarsuu, sabaaf sablammoota illee dabalatee bara 1992 irraa kakaase tokko marsariitii mootummaa Denmaarkii irratti baheera. Achi keessatti maqaan adda bilisummaa Oromoo dheerameera akka isarraa madda kan argateetti. Mootummaan Denmaarkii akkamitti kana baasuu danda'e? Mootummootiin adda addaa akkatti dhibee tokkotti dhiyaatanii akkatti ri'aaktii godhanii adda addaa. Nuti akkuma si ibsuu yaale Amnistiin kan waggaa 4 tarii nurraa argee fudhate ta'uu hin malaa kan waggaa 22 jala buhaa ture. Kan waggaa 22 toora adda addaatiin Oromoo irra kagahe. Kan nam tokko akka nama tokkotti ajjeefame. Kan gamtaadhaan bakka tokkotti ajjeefamanii. Kan immoo sabaaf saba dhimma koo tahe jedhee warra guddisee isa kana keessatti Oromoon harka qullaa ta'ee inni kaan hidhatee keessatti miidhame. Argumentiin keenya siistamaatikiidha kan jedhudha qabna turre nuti tahe jedheeti Oromoo irratti mootummaan kun guggaa sanyii dhala namaa geessaa jira. Yeroo dheeraadhaaf kan isaan immoo jedhan akkuma tasaa yeroo tokko irratti filmaata irratti waan garaagarii irratti kaka'u malee Oromoo irratti kan xiyyeeffate miti kan jedhudha qabu turan. Isa kanaaf jecha daataan hangi weebsaayitii sanarra taa'ee hanga lubbuun namaa darbe kan kaamsame kan akka ogummaa isaatiin barootii amma kanaa keessatti hidhaman yookiin biyyarraa ari'aman buqqa'an xiyyeeffannee falmina nuti maaliifi duguggaan sanyii dhala namaatu definiishiniin isaa akka gaafa holocaust sana gaas chaambarii ijaaranii isa sanatti fidanii nama gubanii utuu hin ta'in yeroo ammaa kana keessa genocide wajjin akka itti ilaalutti ekspertoonni adda addaa akka itti ilaalanitti is a process jedhaniitidha ilaalu. Processiin kun toora adda addaatiin karaa siyaasaa, karaa hawaasummaa, karaa aadaa, karaa dinagdee, karaa biological ka ta'e uummata sana lakkoomsa isaa xiqqeessu toora akka torbaatiin evaluate ta'amu deemsisa. Isa kana argisiisuuf waan jirudha keenya waan haaraatti argisiisnu hin qabnu. Isa kanatu akka jirutti fuudhanii weebsaayitii isaanii irra appiilii isaaniitti dhiyaate, mana mariitti dhiyaate. Appiiliin kuni akkuma mana marii biyyootii adda addaa dhiyeeffannu. Isaan kuni keessaa gaaffii adda addaa walitti deddeebisuu waan garaagariitu ture jiruu keessaa. Kuni garuu daaticha fuudhanii weebsaayitii irra kaa'anii namni inni garbiraaleen illee akka ilaaluuf jecha. Amma nuti beeknutti akkasii egaa sababa mataa isaanii qabaachuun malu maaliif akka akkas godhan. Amma adda bilisummaa Oromoo mormitu mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa immoo kanaaf kan ABO'n dhiyeesse kun gatii hin qabu ololadhaa jechuun ni mala. Mootummaan bilisa ta'e kan akka Denmaarkii immoo ragaa isinirraa fudhatee akka jirutti marsaa mootummaa isaa irra kaa'uun kun tarii wantichaaf xiyyeeffannaa kenneetudha moo yookaan immoo qorannoomti keessaniyyuu bilisa ta'uusaa itti amaneetudha moo akkamitti jettanii tilmaamtu? Fakkeenyaaf amma tokko maal jedha amma keeyyata mirga dhala namaaf mootummoonni gamtoomanii babbaasan eertaniittu kan akka keeyyata 281 faa akka jedhu tokko maaliin akka jedhu kan ammoo cabsee mootummaan Itoophiyaa maal godhaa akka turee fi ammallee akka godhaa jiru keeyyata 282 faa keeyyata 281 jettanii tutuqxaniittu. Keeyyata 284 faa. Mootummaan Denmaarkii kan amani fakkaata gabaasa keessan akka jirutti fudhatee weebsaayitii isa irra kaa'uuf miidhaa Oromoo irra ga'u. Egaa nuti tokkoffaa kan nuti achirratti tarreessine miseensolii dhaabaa tun ta'in uummata Oromoo akka Oromummaa isaatti kan isarra gahedha. Isa keessaa immoo kan nuti jaartii sana irra deemtee ilaaltee ta'uu ta'ee madda odeeffannoo ifatti achirra taa'e. Kanaaf waan nuti uumne miti waan ta'e waan gabaafame gariin immoo mootummichi yeroo isaarratti nama 2 nama 3
sababa akkasiitiin du'e jedhee kan inni fudhataa ture waan akkasiirraa malee waan nuti jetteerraan ragaa kan hin qabaannirraan kan achi taa'ee takka illee hin jiru. Amma achi keessatti gabaasuma sana isin iyyannoo si dhiyeeffattanii mootummoota adda addaatti galfattan sana keessa kan Oromoo qofa miti. Saboota adda addaarrallee miidhaan ga'eeru kaaftaniittu amma Sidaamaa faa, Ogaaden faa, saba Nuweer faa kan ga'ellee eertaniittu. Tarii addi bilisummaa Oromoo immoo Oromiyaadhaaf falma haa ta'ullee malee saboota biraafis akka mirga isaanii eegsisuudhaaf waan godhaa jiru mul'isuu isaati moo wanti kun? Kun warra addi bilisummaa Oromoo waa'ee saboota cunqurfamoo biroo yookiin waa'ee saba garbiraa hin dubbatu warra jedhan warra olola jibbaa oofani malee addi bilisummaa Oromoo mirgi dhala namaa mirga isaa falmatu mirga isa garbiraa ni kabaja. Kanaafuu nuti iyyannoo keenya keessatti waan irraa quba qabnu waan irraa beeknu hansaba eenyu yoo ta'e biraan bisneen beeknu waan konkreet jennee itti amanne waan sanaaf ragaa qabna jennee herregne yeroo hundaa keessatti goona. Warra Gambeellaa ragaa hedduutu irra jira. Kan Sidaamaa Looqeetti hawaasaatti qatee ragaa hedduutu irra jira. Kan Sheekh Kamajangir European Union mataan isaa itti seenee aga tokko kan inni harkaa qabudha. Waan ragaa jijjiranii uummata Amaaraa keessattis qatee yoo jiraate yeroo waa'ee mirga dhala namaaf falmannu kan hundaati argisiisuuf tattaafannaa. Warri dhaabicha qopheessuu barbaadan warri dhaabicha akka garbiraatti fuula fokkataa akka inni godhatu warra barbaadan kan isaan olola rabbisanidha. Tole Dr. Shuggut dhumarratti kan jettan yoo qabaatan carraa sidii kenna dhaamsa. Carraanaa kennuu kee fi galatoomii waan ani jedhu waan haaraan hin jiru. Ibsa dhaabni keenya baase jiruurra nu oolchaa kan nuti jennu inni lammaffaan inni guddaan obbolaan koo Oromoo keessumaa biyya hambaa jiruun kun daran namna nu iyyatu argannee ofii keenya afaan keenya qabannee taa'uun fahadha. Iyyannoo keenya birmannoo keenya toora adda addaan haa bal'isnu. Haala hamaatu nurratti akeekkatee jira. Haala ammaa kana immoo wal faana irree tokkodhaan ofirraa kafachifannuuf jabaannee akka irratti hojjennu bakka waajjira ilaalu mara iyyannoon keessan akka qaqqabsiistaniin dhaammadha kanuma. Tole Dr. Shuggut Galataa guddaa galatoomaa fayyaa ta'a nagaatti.
Sopurayo sampatani rite mate rebu samnis wali galte date mate rebu keron wali gana Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aaf jennee kanumaan xumurreerraa waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Yaada keessan immoo karaa iimayila keenya radio@simbirtuu.com yookaan immoo karaa bilbila keenya kan marsaa keenya irra jiruun karaa yookaan immoo karaa weebsaayitii keenya simbirtuu.com yoo nu qaqqabsiistan akkuma kanaan dura gabbina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Ulfaadhaa jenna. Torbee dhimma biraa qabannee walitti deebina. Sirba kanaan nagaatti. so